Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu barattoonni fayyaa soorsii akkamii fayyadamu akka qabdaniin tokko lamaan isinitti hima. Muuxannoon qaburraa, informationiin qaburraa, wantoota na fayyadanirraa mudannoo waan hundumaan isiniif qoodaa jechuudha. Yoo xiqqaate gara waggaa 6 kan ta'u yuunivarsiitii keessatti dabarsaa jira. Hanga ta'e tokko siinerii keessan jedhanii yaada warri juunerii koo jirtanii. Egaati kan nan beekne yoo jiraattan an barataa yaala fayyaa barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Egaati guyyaa irraa kan waliin ilaallu barattoonni fayyaa, barattoonni meedisinii, barattoonni kan biroon soorsii akkamii akkasiin fayyadamuu qabdan isinitti hima. Egaati kallattiin gara viidiyoo keenya kanaatti osoo hin darbin waan tokko isin gaafadha. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo kana like gochuun kana jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababni isaas isin sekendii tokko fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf amilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun na jajjabeessaa jechuun ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Waan gootaniif guddaa galatoomaa. Kallattiimaan gara dhimma keenyaatti dabarra. Egaati barumsi fayyaa caakkaa guddaadha. Waan dubbifamee hin fixamnedha jechuudha. Eeggoon isiniin jedhu uumma fakkeenyaaf paatoloojii dubbisuu barbaaddanii roobiinsi amma akka inni ga'u ni beektu. Roobiinsi inni dubbisaa oola yoo jettan yeroo keessan baay'ee isin jalaa fixa. San qofaa miti waan hedduu barattu, anaatoomiin barattu, fiiziyooloojiin barattu, baayokemistiriin barattu, waan hedduu kan biroon hedduu waan jiraniif yeroon isin hin ga'u jechuudha. Kanaaf egaa wantoota kana waan jiru erga wanta sanaa hubachuudhaaf egaa mala akkamii fayyadamuu qabdu, namoonni kan biroon mala akkamii fayyadamu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaati waaqayyoof galatu addunyaan keessa jirru kun opportunity hedduu nuuf qabatee jira. Eegguun isin jedhu bara durii warri durii akka isaanitti barataa turanii warri meedisinii baratanis ta'u barattoonni fayyaa kan biroo baratan dur kitaabii jiru akkuma Itoophiyaatti yoo kitaaba fakkeenyaaf paatoloojiin kan irraa barsiifamu, anaatoomiin kan irraa barsiifamu, kitaabiiwwan adda addaa fiiziyooloojiin kun irraa barsiifamanii kitaaba muraasatu jira. Laayibireerii keessa taraa qabatanii kan dubbisaa turan, taraa qabatanii kilaasii keessatti immoo akka ammaa kana slaayidiin display ta'ee projectoriidhaan baratanii chookiidhaan barreeffama ture. Informationii akkan qabutti chookiidhaan barreeffama. San booddee akkuma isa duriitti daftaratti barreeffatanii nootii isaanii sana dubbisaa turanii. Garuu waaqaaf galatu addunyaan keessa jirru kun egaa openidha. Barataa barsiisan walqixa waan barbaade access gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa isin bilxii ta'uu qabdu. Ofuma galaana dhiibaa ooluu qabdanii jechuudha. Galaana dhiibaa ooltanii ofii keessanii depression taane keessa galtu, tensioniin taane keessa galtu. Hundi isaa immoo jiraachuuf ni beeka. Jiraachuuf. Kanaaf jiraachuuf jecha jireenya keessan dhabuun qabdanii jechuudha. Bilxii ta'uu qabdu. Keessattuu gaafa dubbistanii yeroo argattanii kitaaba guddaa dubbistanitti kitaaba sanarraa tooppikii sana keessaa waan beekuu qabdan akka yaada keessanii ta'etti akka hubattanitti barreeffachuu qabdu. Yeroo isiniin jedhu tooppikii takka har'a gaafa dubbistan tooppikii sana bushukkootanii bira darbuu qabdu jechuudha. Nootii isaa qabattanii guyyaa kan biraa tooppikii sanatti deebi'uu qabdan, tooppikii kan biraa dubbisuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa tooppikii sana al takka bilcheessitanii bira darbuu qabdu jechuudha. Gaafa kan biraa tooppikii kan biraa akka kanatti yeroo argattanii bilcheeffachaa gaafa deemtanii gaafa qormaanni dhiyaatu haala baay'ee salphaa ta'een rivaayiz gochuu dandeessu. Tooppikii nootii qabattan rivaayiz gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf yoo isinii danda'ame waan barbarattanii fakkeenyaaf siinerii keessan irraa PowerPoint waggaa darbee yoo argattanii PowerPoint sana hanga ta'e highlight isaa ilaaltanii yoo galtanii kilaasitti gaafa seentanii haala baay'ee salphaa ta'een waan baay'ee hubattanii baatu gaafa dubbistanii yeroo gabaabaa keessatti portionii sana cover gochuu dandeessu jechuudha. Inni guddaa fi olaanaan immoo gaa opportunity bara keenya jiru kana fayyadamaa kan isiniin jedhu viidiyoon jechuudha. Bakka baay'ee tokko barbaachisaadha. Yeroo isin jedhu viidiyoo hedduutu jiru. As teessanii koo faranjii irraa barachuu dandeessu. As teessanii beekumsa barsiisaan isin barsiisu caalaayyuu argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf egaa YouTube irra viidiyoon free hedduutu jiru. Soorsii isin fayyadamuu qabdan, viidiyoo gaafa fayyadamtanii viidiyoo isin fayyadamuu qabdan barattoota fayyaa yoo taatanii kan short nootii waan xiqqoo summarize godhanii yaada idea jiru summarize godhanii yeroo gabaabaa keessatti kan nama hubachiisanii kanneen akka osmoosisii jedhaman jiru, iskeechii kan jedhaman jiru, meedikoosisii kan jedhaman
hin jiru. Warreen kana fayyadamuu qabdu. Bakka waan short ta'e kan nama hubachiisanidha warri kun. Diteelii tooppikii immoo sirriitti diiggaawwatu godhanii kan nama barsiisan immoo kanneen akka Dr. Najib ni jiru. Kanneen akka Ninja Nerdii, kanneen akka Priyankaa, kanneen akka An Academy, gruppiin Priyankaa fa'aa sun hedduutu jiru jechuudha. Anaatomii immoo namicha biyya Ijiptii kana Adolf Boldof ማለት ነው kan jedhamu maqaan isaa. Namichi sun illee anaatomii ni barsiisa. Anaatomii illee viidiyoon kan biraa search goota hedduutu jira jechuudha. Viidiyoo ilaaluu qabdu. Soursiin viidiyoon maqaa isinii dha'e kun viidiyoo baay'ee speeshaal ta'anii filatamoo ta'anidha kan maqaa isinii dha'aa jiru. Viidiyoo kana yoo laattanii bakka xiqqoo kan isin dubbistan yeroo isin jiru waan baay'ee kabar waan godhaniif salphaatti waan isaan jedhanii isinii hubatama. Ingilizanyaan isaanii illee baay'ee tokko easy godhan nama hubachiisu jechuudha. Na viidiyoo kana soorsii kana fayyadamuu qabdu. Shorti nootiin kilaasitti kennamu. Shorti nootii sana sirriitti hubadha. Shorti nootii sana ko sirriitti diteelii yoo hubattanii waan baay'ee hubattu jechuudha. Yeroo baay'ee shorti nootii kennamu osoo hin fixini caakkaa guddaa keessa olii gadi fiinnaa jechuudha. Waan ijoo konseptii kenname tokko osoo hin beekin dura caakkaa keessa fiinnaa jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Yeroo keenya nu jalaa kiin godha baay'ee teenshinii hin taane keessa nu galchaa jechuudha. Kan biraan immoo osoo qormaan hin ga'iin dura yeroo keessanitti sirriitti fayyadama. Yeroo qormaan hin jirre barattoonni hedduun mana pooliitti dabarsu fiilmii ilaalu waan adda addaatti yeroo isaanii gahu gaafa qormaan hin gahu immoo teenshinii hin taane keessa galu jechuudha. Kanaaf waan akkasii kanarraa of qusachuu qabdu jechuudha. Yeroo isin jiru yeroo qabdanitti sirriitti fayyadama. Kan biraan immoo walii keessanii wajjin dubbisa. Tooppikii tokko cover gootanii eegga fixxanii lamaan keessan dhibbaa akka hubattan eegga hubattanii booddee wal gaafachuu. Kun immoo maaliif isin fayyada? Waan tokko takka konseptii karaa doggoraa ta'e konseptii wayii qabachuu dandeessu. Hiriyaa keessanii wajjin falmii keessa gaafa seentanii gara waan sirrii tokkootti dhuftu jechuudha. Kun maaliif isin barbaadaadha? Dubbistanii utuu hin jettanii akka isin nyaatamne isin fayyada jechuudha. Gaafa waliin diskas gootan illee carraan qabachuu keessanii illee waan guddaadha jechuudha, bal'aadha jechuudha. Kanaaf yeroo qabdanitti nootii qabadhaa, sirriitti nootii qabadhaa kan isiniin gorsa. Nootii gaafa qabattan immoo kallattii man nootii qabatina. Al takka dubbistanii, al lama dubbistanii bakka waan tooppikii san sirriitti hubattanii gaafa tooppikiin peejii 100 qabu ko sirriitti hubattanii na peejii 10 xumuruu dandeessu. Nootii garuu jalqaba gaafa dubbisaa deemtan qabatu yoo ta'e peejii 100 keessa peejii 50 ol barreessuu dandeessu jechuudha. Kun immoo yeroo keessan isin jalaa gubaa dabtara keessan illee iskiriptoo keessan illee ikonomikaal illee baay'ee isin miidhuu danda'a waan ta'eef eegga konseptii waan sanaa hubattanii booddee yaada isinii galeen samaraayis gootanii saamerii isaa qabachuu. Waan hundi guddaan akkoo saamerii waan sanaa ijoo dubbii sanaa beeknan gaadha bakka sanaadha jechuudha. Of teenshineessuun qabdanii waaqayyoon kadhachuu qabdu. Spiritualiin keessan bakka fayyummaan keessan baay'ee murteessaadha. Sababni isaas jiraachuuf asii baatanii jiraachuuf fayyummaan keessan akka malee yoo dhabdanii miidhamoo taatu jechuudha. Baay'ee tokko saqqaluu fettanii rakkatina. Bakka saqqaltan eessa iddoo tokko hin geessan. Kan saqqaltan saqqalaa isin mormuu qabni. Garuu barattoonni tokko jiru saqqalumaaf jedhanii qabxii guddaa hojjechuu jecha haarsa amantaanii kan kaffalan hin jiru. Waan akkasiirraa of eeggadha. Sababni isaas asii baatee akkoo jiraachuuf mini atis jibbee taatee baata, sunis jibbee ta'e baata. Yeroo isin jedhu bakka taappellaa maxxanfatta hin deemtan. Garuu waan gochuu qabdu waan beekuu qabdan beekuu qabdu. Keessumaa barumsa fayyaa jechuun baatanii maatii keessan akkamtu, fira keessan, bakka naannoo keessan, ollaa keessan waan tokko gaafatamtanii gaafa akkuma namoota kan biroo gaafa jechuun baay'ee tokko dabbaraa jechuudha. Beekuu qabdu bakka waan koomeen ta'an sirriitti beekuu qabdu. Kanaaf egaa viidiyoo guyyaa irratti waan ta'e wayii inti wayii ta'e isinii kenneera yaada. Waan gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisa. Hanga ammaatti na wajjin turtanii immoo sabskiraaybii waan goone adaraa keessan. Gatii bunaa isiniin gaafadhu, waan tokko isiniin gaafadhu, kan isin gaafadhu yeroo hundumaa sabskiraayib gochuun akka jajjabeessanidha. Sabskiraayib gochuun na jajjabeessa. Yaada keessan immoo yaada keessan anaaf amileedha. Koomentii keessatti naaf qooda. Viidiyoo kana immoo namoota kan biroof sheer gochuun na jajjabeessa. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Bye bye.